Ajandaa gidduu kana deemaa jiru keessaa qabsoo Jawaar akka haarawatti jalqabe qabsoo bara 2017 keessa kan fakkaatu wayi haarawaa jalqabeetii jira. Sababa osoo eebbi kitaaba isaallee jala hin geenye isumaatti dhiyaate waan kana kee ajandaa godhe osoo dubbii interview godhe sana eebba kitaabaa isaa booda godhe xuruu ture. Sababa kanaafallee kitaabni isaa akka eebbifamneef Dr. Abiy Ahmed danqaatti ta'e jechuudha muummichi ministeeraa. Maaliif habjuu Jawaartii duraan kan kashafe amma haarawatti waan eegaleef jechuudha. Na amana ijoolleen takkiin Abiyyi deeggarra Jawaarin deeggarra jettanii wal cirtanii wal qooddanii miidiyaa kanarratti jechan taane wal waamtan arrabaa walitti cacceetan hin gaabbitu. Jawaarii yoo ta'e carraan isaa gubateetiin jira jechuudha. Carraan isaa yeroo filannoo osoo Hacaaluun hin duune sana ture carraan inni silaa gara muummichaatti dhufuudhaaf yaalu ture kan silaa yeroo sana carraa qabu ture yeroo sana ture osoo Hacaaluun hin du'in yeroo duula filadhaa geggeessaa ture sana eegasii darbee Hacaaluun du'e namoota hedduu dhume eegasii namni Jawaarumarraa yoo abdii kutee mana hidhaa seenee waggaa lama hidhamee bee Abiyyiin immoo eegasii waa meeqa jijjiire qalbii uummataa hateetiin jira jechuudha. Uummanni amma jaallattus jibbitus akka yeroo wayyaanee sana miti akkuma haarawatti suman qeerroon hiriirsaa jedhee Jawaar gadi ba'ellee hin danda'u jechuudha. Waanuma qajeelamne bakka sichiin humnaan aangorraa buusaa jechuun waan fakkaatu natti miti. Humnaan buusuu dhiisii osoma Jawaar filannoo keessa galee kaadhimamaa ta'ee deemee nan filadha jedhee nan filatama jedhee jechuudha. Carraa muummicha ministeeraa ta'uudhaan hin argatu. Uummanni irra hedduun Abiyyi faana jira jechuudha. Uummanni irra hedduun isaa amma carraan inni qabu osoma filannoo keessa galee carraa tokko hin qabu jedheeti nama naan jaallattus jibbitus uummanni biyya keessaa irra hedduun uummanni keessumaa Oromoon Abiyyi akkasitti qabeetiin jira jechuudha. Akkasitti amanaa fudhadhaa kan tariitiin namni biraa kan dhufeetti morkachuu fudhachuu danda'a garuu Jawaar hin danda'u na amani hin danda'u jechuudha. Carraan isaa gubate bakka kashafeera jechuudha. Sangaa kolee ta'eera jechuudha garuu beekaadha hayyuudha garuu yeroo sana shawwadame yeroo sababaan kabbabame namni birmadhaa jedhee uummanni qeerroon namni dhibbi meeqaa olitti dhume carraan isaa sababa sanaan Abiyyiin immoo waan sodaatuuf waan yoo filannoo kanarratti hirmaate aangoon irraa fudhatee waan sodaatuuf inni immoo sanatti qabatee mana hidhaa buusee jechuudha. Kanaaf carraan itti qabu yeroo sana gubate. Akka haarawatti qabsoo finiinsine inni jettanu waggaa meeqa qabsoo finiinsine biyyaa yaane wanta hunda adda kunne arra sammoo qeerroo lafa wal dhufaa ittiin fixuudhaaf baruma baraan qabsaa'uu miti nuti kan barbaannu mootummaa kanaan nagaa nuuf kenni nagaadhaan baanee gallaa jechuu danda'uu qabnaa jechuudha. Ammas humnaan aangoorraa si buufna yoo jenne lubbuu kumaatamaan itti dhabuu ta'a jechuudha. Akkana nuti qabsaa'ee siin gahe ammas illee kana buusuun sumatu fidee suma buusuu hin dandeessu jechuudha. Kanas miiliyoona jira waan ta'e waan isa jala hiriirantu. Kana kan gochuu dandeessan moo mootummaa kun hin taane sirris ni hojjeta dogoggoras ni hojjeta mitiire. Kanaaf haala filannooti nama isaa ta'u nama biyya keessaa tariitiin filannooti carraa argachuu danda'a waan jedhamu sanarratti xiyyeeffadha malee humnaan deemnee buufnaa ka jettanu habjuudha. Numiti faannoo warra amma qabsaa'e hidhannoo funyaanitti hidhatee dura dhaabbataa jirtu yoo hidhimeessi hin dandeessu. Wayyaan irraa ilaaladhaa fakkeenya fudhadhaa. Taankii hiriirsitee ji'a meeqa loltee deebitee raftee jechuudha. Humnaan ammas ka'ee kana godha hin jedhidha. Jawaar maqaa kanaatiin ammas qeerroo ficcisiisuudhaaf deema naa amana.